Durasina nupe Beka kon kabdo Yonda tabe kufe Siko fala garu kabajamtoota jaalatamtoota maatii Yordii akkam jirtu nagaa keessanii anjira galate waaqayyo baga jiraatanii baga nagaa taatanii isiniin jira buloota kiyyaa baga eegamtanii yeroo kanaa fi sa'a kana eeganii egaa akkuma beekamu bakkinaan itti argaa jirtanii akaadhaa akkasumas immoo kanatu jira danni jirti jechuu keessanii oolu yookiin immoo bosona dhamaati afaan biraatti nana eessa jirti jettanii intilmaamtan jedhee nan yaada. Egaa akkuma beekamu jireenya biyya ormaa keessatti waan baay'ee hojjettee kan qarshii fiddu anis akkasuma waan baay'ee hojjedheetanii kanan jiru siniin jechuun jaaladha buloota kiyyaa. Egaa warri maatinaaf hin taane Yordii YouTube maatinaaf ta'a isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoo keemmoo like share gochuu keessan hin dagatina. Egaa irra akkuma beekamu akkanatti na ilaaltan kana akkanan jira. Innaa bosona keessa jira. Bosona keessa jira maal hojjetti achi jechuun keessan hin oolu. Egaa dhugaa dubbachuuf jennaan jireenya biyya ormaa keessatti waan baay'ee hojjenna. Waan baay'ee aarsaa gooneet kan qarshii finnu waan ta'eef sanaaf anis isaan keessa tokko haalan jira yoon jedhu biqiltuun kunuunsaa jira. Biqiltootaan bishaan obaasaa jira. Kanaafuu birriin haala salphaadhaan miti kan dhufu gabaabumatti waan baay'ee hojjenne waan baay'ee raawwanneeti waan ta'eef namoonni kan garuu akka birriin haala salphaadhaan dhufutti qarshii nu ergi birrii nu ergi jedhan garuu kan nuti hojjennee oollu hin beekani. Egaa obboloota ko baay'een keenya dadhabnee yeroo dadhabnellee boqachuu dhiisnee dudda keenya hidhannee jabaannee hojjenna. Garuu namoonni nu hubatan baay'eedha. Dubartii biyya alaa jedhanii waan baay'eedhaan nu moggaasu. Nuti garuu isaanii miti. Dubartii biyya alaa jechuun dubartii baay'ee cimtu akka kiyyaatti olaalu jechuudha. Maaliif jenna waan baay'ee keessa waan hin darbeef jechuudha. Waan baay'ees waan hin hojjedheef jechuudha. Cimtuudhaan ofiin jedhan dhugaa dubbachuuf jenna. Maaliif jennaan beekan jireenya biyya ormaa keessatti jiraachuun keenya. Inni akkasisiniin jedha obboloota kiyyaa ilaala kanan hojjedhu irraa firii inni buusu jechuudha. Kinoo akkasitti bosona keessa hojjedhee akkasitti biqiltuu kana kunuunsee aduu keessa deemee argitanii firiin naa kennu. Kana qofa osoo hin taane kinoo lakkatti kan laaltan kun hunduu jechuudha. Yeroo darbee viidiyoo irra hojjedheen ture firii isaa kan darbe irratti jechuudha. Baay'eetti kan kenne tokkodha. Ammas jalqabaa jira akkasumallee kunillee kennuun xiqqishaate waan jiruuf innaa akkasisiniin jedha. Akkasittan jalasaa bishaan obaasaa jira amma sanaaf as keessatti argamee siniin jedha obboloota kiyyaa. Egaa dhugaa dubbachuuf jennaan hin oola firiin isaa akkasitti kennaa jira. Kun amma maqaan isaa seremneem jedhama hin beektan jedhee nan yaada. Kinoo laal erga bishaan dhuguu jalqabee haala kanaan naaf kennaa jira. Wanni tokko immoo yoo kunuunsinee haala gaariidhaan nuuf kenna. Kanaafuunis aduu kana keessatti jechuudha. Aduun baay'ee hin oowwa as keessa. Isa kunuunsaa jira siniin jechuu jaaladha obboloota kiyya. Kinoo akkattan bishaan obaasaa jira. Kunillee akkasumatti akkasitti kennaa jira. Innaa namoonni baay'een wanta nu hojjennu hin beekanii. Otoo hojii keenya hin beekne waan baay'ee nuun jedhan. Keessattuu ijoollee biyya ormaa fakkeenyaaf hin jirra kan gaarii hojjennus kan gaarii hin hojjennes
kan akkatti dhamaanee dafqinee finnurratti waan baay'ee nutti moggaasan dubartoonni biyya alaa akkas jedhan isaan keessatti ramadamna. Garuu immoo nuti maal keessaa akka oolu hin beekan, maalis akka hojjennu hin beekan, maal hojjennee akka qarshii finnus hin beekan. Suma dhugaa dubbachuuf jennaan jechuudha. Kunoo akkuma argitan kanaanis kana keessa hin jira. Akkitti bishaan obaasaa jira isiniin jedha obboloota kiyyaa yoo. Akkas jala isaatti bishaan kennaa jira. Bishaan dhugaa sanaa booda kan barbaachisu naa kennaa isiniin jedha obboloota kiyyaa. Silas hojiidha waan ta'eef anis akka namaatti hojjedhaa akkanatti hojjedhaa aduu kana keessaa deddeemee isiniin jedha kinoo akka itti warri argitanii. Dammoo baay'ee bareeda dhugaa dubbachuuf jennaan haala gaariidhaan kennaa. Maaliif jennaan haala gaariidhaan hin kunuunsa eegee nyaata isaa eegee waan inni kennuufu. Kinolaas illee ni jira obboloota koo isaa jalqaba isinitti argisiisuu osoo hin taane kunis immoo bakka biraatti nu baasa jira. Akkuma argitanii kun immoo iddoo duratti osoo hin taane iddoo biraati. Lamaanii nu baasa jira jechuudha. Innaa akkas fakkaata biqiltoonni ani obaasaa jiru kunillee leemuunidha. Akkuma beektan ilaala ababa isaa kennaa jira. Maaliif jennaan bishaan dhugaa waan ta'eef jechuudha. Akkasitti kennaa jira. Hin bareeda naa dhugaa dubbachuuf jennaan iddoo sana akkuma argitan aduutu jira. Sanaafuu aduu kana keessatti kan hojjedha. Maaliin godhare wanti godhu wanta hin jirreefu aduu natti ooyisee na gubsii jireenya waan ta'eef hojjechuudhaaf hin biyyaabee waan ta'eef jijjiiramuudhaaf hin biyyaabee waan ta'eef so waaqayyoon nagaa naa kenni jedhee waaqayyoon nagaa qofa nan kadhadha. Nagaa taana wanti hundaa nan hojjedha waan ta'eef jechuudha. Otoo nagaa hin taane amma aduu kana keessa ba'een hojjedhu hin ture. Maaliif jennaan nagaa hin qabu. Garuu immoo galata waaqayyoo nagaa hin qabu waan ta'eef haala bareedaa kanaan natti oowwis natti afuurus dadhabus cimee nan hojjedha. Ana akkas isiniin jedha obboloota kiyyaa. Egaa akkatti hojjennee kaayyoon keenya maalidha jennee yoo gaafanne namoonni baay'een keenya alaabaan keenya uffannee deemu qofaadha waan ta'eef garuu immoo kana ta'uu hin qabu. Isa akkatti hojjennee kana kaayyoo keenya galmaan ga'achuu mul'annee argamu uffannee argamu osoo hin taane mul'annee argamu. Maaliif jennaan uffata arras borus darbuu hin danda'u. Garuu immoo hojiin keenya arras boru nu darbuu danda'a. Isa akka arra daa'ima taanii arra waan hunda hojjennu kana immoo boru waan hunda hojjechuu dhiisuu dandeenya. So kanaafuu yoo waaqayyoon nuuf nagaa nuuf kenne isa hojjenne irratti cimnee isa goonu san kaayyoo karoora itti baasne akkanumaan birrii arganne yookiin immoo natti tolee yookiin hojii mana keessa salphaa hojjedhe jedhee birrii argachuun koo gatiin isaa hin qabu. Maaliif jennaan erga hojjedhee hojiirra hin oolchine faayidaa hin qabu. Garuu immoo kanarra hojjedhee ishiin argadhurra gatiin argadhu sanirra qarshii koo walitti yoon kuusee naaf gaariidha. Innaa kanaafuu nuti immoo kaayyoo biyyaa baanee beekuu qabna. Karoora keenya jabaannee galmaan ga'uu qabna. Yoo ta'e illee wanta gatii nu baasu irratti wanta faayidaa nu kennu irratti yoo baasne natti tolaanii akka yaada kiyyaatti jechuun koo. Innaa akkas isiniin jedha obboloota kiyyaa akkuma argitan sanii fooqis ba'ee isinitti argisiisee jira. Asii immoo akkuma beektan kana isinitti argisiisee jira. Baay'ee illee ni dafqa. Maaliif jennaan hin hafuura waan ta'eef jechuudha. Dhugaa dubbachuuf jennaan. So maal gochuu hin danda'a homaa gochuu waan hin dandeenyeef immoo cakkanii obsee kaayyoon kiyya biyyaa beesan galmaan ga'achuudhaaf waan ta'eef galata waaqayyoo jedhee gammadee akkuma argitan kana akkasittaan obaasaa jira ilaalla jirta waan ta'eef akkasitti obaasaa kana qarshiitti argadhu waan baay'ee hojjedheetiin isiniin jedhaa. So
Kanaafuu kan hojjennee an akka yaada kiyyaatti hojjennee isa wajjin isan harkatti qabannee kaayyoo karoora keenya biyyaa baanisan. So namni kaayyoo malee galmaan biyyaan ba'u waan ta'eef namni qabaate biyyaan ba'a hin ba'u yookiinis immoo karoora malee biyyaan ba'u waan ta'eef isa karoora keenya biyyaa baanisan akkasitti hojjennee galmaa ga'inyaa isiniin jedha obboloota kiyya. Kanaafuu warri immoo karoora hin godhanne osoo karoora godhatanii fakkeenyaaf immoo wanna tokko hin jira akkasumaan gatii malee baasu tokko wanta ara nurratti mul'atee boru dhabamu osoo hin taane fakkeenyaaf hojii gaarummaa yoo hojjenne waaqayyoon biratti illeen inni eebbifama. Ka jechuun koo immoo fakkeenyaaf osoo nama hojjechuu hin dandeenye tokko gargaare yookiinis immoo mana waaqayyoo jige otoo ni ijaare waaqayyoon biratti nan kabajamu, waaqayyoon biratti eebba nan argadha. Maaliif jennaan hojii gaarii waan hin hojjedheef jechuudha. Kanaafuu hojii gaarii hojjechuun immoo waan gaariidha. Akkasuma warroonni hojii gaarii hojjetan hin jiran obboloonni koo baay'een isaanii hin jirani kan namoota gargaaraa jiranii akkasumallee mana amantaa kan jige ijaarraa kan jirru baay'ee keenya sun hojii gaariidha isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Akkasuma immoo warroonni haala malee qarshii keessan baastan fakkeenyaaf egaa dhugaa dubbachuuf jennaan kan argaa jirru kana maaliif jennaani namoonni baay'een yeroo kana dubbachuutuun ulfaata hunda osoo hin taane parsantii 100 keessa parsantii 75 yookiin immoo parsantii 100 keessa parsantii 55 sitti dhiyaatanii hiriyaa siif hin ta'a jedhanii fakkeessanii kasitti dhiyaatan baay'ee jira. Isaanirraa of haa qusannu. Maqaa waaqayyootiin ani rakkadhe harmee kiyya na jalaa dhukkuba jedhanii kan qarshii nu gaafatan dhuguma seen immoo nuti garaa alaafne fi isaan kanaafuu isaan kanarraa isaa fakkeessanii maqaa waaqayyoo yaamanii otoo harka qabanuu otoo miila qabanuu hojjechuu dhiisanii qarshii nama gaafatanirraa of qusadhaa. Waaqayyoon isanirraa isinin haa eegu. Kanaafuu akkasisiniin jira obboloota kiyya yooniin dogongora dhiifamanii sin gaafadha. Maaliif jennaan nama waan hin ta'eef nan dogongoraa. So hojiin kiyya sana fakkaata akkuma argaa jirtan sanii haala kanarra jira. Kanaafuu baay'eetti hojii kootti gammadduudhaanii dadhabis natti hafuurees otoo hin jedhiin nan hojjedha. Waaqayyoon galateeffachaa maaliif jennaan nagaan qaba waan ta'eef. Kanaafuu isinis warroonni akkasitti dadhabdanii mana ormaa keessa hojjettanii akka kiyyaa kanatti dafqitanii jabaadha. Hayyuu keessan galmaan gaadha. Karoora keessan galmaan gaadha. Waaqayyoon immoo akka biyya baanetti biyya keenyatti maatii keenyatti ijoollee keenyatti abbaa manaa keenyatti nu deebisuu isiniin jechuu jaaladha. Galatoomaa ulfaadha. Maatii warri naaf hin taane maatii naa taa'e isiniin jaaladha isiniin kabaja hunduma keessanuu. Durasi nan dhufe beekakkoon qabdu yoon dadhabee kufe si qofa laa